Sammuun ilma namaa gara maashinaatti jijjiiramuuf deema. Eeyyeen dhugaadha. Teknooloojiin wantoota hedduu fidee wantoota nu amanuu hin dandeenyes fidee as bahaa jira jechuudha. Eeyyeen warroonni YouTube keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe, like, share gochuudhaan akka nu bira dhaabatan isiniin jenna. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota qophii keenya kun yeroo hundumaa sagantaa turbaaniin isinii darbuudha jechuudha. Namni Elon Musk jedhamu sammuu ilma namaa gara maashinaatti jijjiiruuf nama yaadeedha. Namni isin viidiyoo irratti argitan kun microchip technology fayyadamuudhaan waan sammuu isaa keessatti yaade nama barreessaa jirudha. Teknooloojiin kun sammuu ilma namaa guddisuuf karoora guddaa qabatee as bahee jira. Addunyaa haaraa addunyaa beekumsaan guutame ijaaruudhaaf as baane jira Elon Musk. Kana booda barachuuf mana barumsaa deemuun nu barbaachisu. Kana booda ogummaa garaagaraa beekuudhaaf barumsas ta'ee ogummaa kamuu fayyadamuudhaaf barachuun nu barbaachisu jedha. Kana jechuun sammuun kee fuulduratti odeeffannoo barbaade kamiyyuu moobaayilii smartphone irraa ta'ee akkasumas kompiitara irraa ta'ee haala salphaa ta'een gama sammuu keenyaa daawunlood goonee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gaafiin isiniif qaba. Isin microchip technology kana akka sammuu keessan keessa isin seenu ni barbaaddu. Gaafii kana akka na deebistan barbaada jechuudha. Gara teknoolojii deebine argannoo teknoolojiitiin wantoota hedduu argaa jirra jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf kan luka dhabe deemuu danda'ee jiru. Kan arguu dhabe, kan dhaga'uu dadhabe sababa teknoolojiitiin jiruun isaa fooyya'ee jira jechuudha. Microchipin fayyaa irrattis gahee qaba. Gaheen inni qabu sammuu keenya kan faca'e yaadota garaagaraatiin faca'e karaa tokkotti deebisuu ni danda'a jedha. Akkasumas depression yookiin ammoo sammuu keenya kan mukii irraa balleessuu ni danda'a. Akkasumas sammuu suusiidhaan qabame suusii irraallee ni balleessaa jira. Microchipin kun sammuu kee haala gaariidhaan akka waa yaadatu kan godhudha jechuudha. Fakkeenyaaf mee yaadiyati erga umriin kee deemee dulloomtee booda wanta hundaa erga dagatteen booda karaa duubaa deebitee faayilii kee kan sammuu kee keessa jiru bantee faayilii jiru kana ilaaluu ni dandeettaa jechuudha. Eeyyeen wantoota duraan dabarsite kamuu haala salphaa ta'een microchipin kun akka faayiliitti banteetiniin ilaaluu ni dandeettaa jechuudha. Microchipin kun akkuma faayidaas qabu miidhaas ni qaba. Eeyyeen miidhaas ni qaba. Miidhaan isaa hedduudha. Ammaaf garuu miidhaan guddaan miidhaa haakariiti. Isaa haaks yoo si harkaa ta'e rakkoo guddaa si geessuu danda'a jechuudha. Namoonni faayidaa garaagaraatiif faayidii wantoota ati dho'isaadhaan sammuu kee keessatti qabatte kana si harkaa haak godhaniitiin erga sanis irratti fayyadaman. Yoo waan kana goote qarshii haganaa fidiitiin yookiin ammoo faayilii kee baasnee yoo si jedhan ati sababa sanii waan silaa sammuu kee keessatti duraan qabattee sammuu kee keessatti hin baane garuu ammoo sababa microchip technology fayyadamteen miidhaan sirra gahuu danda'a jedha. Mee amma gara keenya yeroo deebinee fudhannu nuti teknoolojiidhaan hagam takka wal fudhannee jira. Teknoolojiin biizii nu godhee jira, bilbilaan nu sakaalee jira, wantoota hedduu akka nu hojjenne teknoolojiin akkuma faayidaa qaba jenne miidhaa hedduu nurraan gahuutti jira. Teknoolojii yeroo kamuu caara akka wal fudhataa jirru kun shakkii malee. Eeyyeen namootaan osoo wal bira jirru akka waan wal bira hin jirretti nutti dhagahamuun kun sababa teknoolojiitti jechuudha. Addunyaan keenya kun garamitti akka deemaa jiru nama dhibaa jechuudha. Wantoota hedduu kana laalaatiin sammuun keenya gara maashinaatti jijjiiramu jechuun kun sobaa jechuudha. Kana jechuun yeroo kamuu caalaa teknoolojiidhaan wal fudhataa dhufnee jirra jechuudha. Ayyee kana argaatiniin akkamitti microchipii kana hin fudhannu jenneetiin mormuu dandeenya. Microchipii kanas ni fudhannaa ka jedhamu yaada keessa yeroo galchinu ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoota asiin dura darban ilaaluu dandeessa. Bilbilas akka itti fayyadamaa jirru haala teknoolojiin itti wal fudhataa jirru laalaa yoo dhufne akka microchip technology fayyadamuuf karaan saaqamaa jira jechuudha. Ammas irra deebi'ee si gaafadha. Microchip technology kun sammuu kee keessa akka seenu ati hayyamamaadha. Kanaaf warroonni maatiin hin ta'in
maatii nuftaa warroonni duraan maatii nuftaatan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Torbaan gaarii guyyaan guyyaa gaarii akkasiniif ta'uwaa nagaatti.